Wixineen seeraa deeggarsa sodaa balaaf miindaa hojjetoota mootummaa fi dhuunfaarraa akka muramu dirqisiisu paarlaamaadhaaf dhiyaatee jira. Labsiin haaraan hojjetoonni mootummaa fi damee dhuunfaa ji'a ji'aan miindaa isaaniirraa akka muramu dirqisiisu mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaate. Wixineen labsii bitootessa 18/2015 mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaate kun koomishiniin hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa akka qaama mootummaa federaalaa walaba ta'eetti hundeessuudhaaf qophaa'e. Wixineen labsichaa addis istaandardi ilaalee akka ibsutti fandiin deebii sodaa balaa Itoophiyaa kun sodaa balaa hir'isu deebii kennuu fi hojii deebisanii dhaabuu balaa duraa yeroo balaa fi boodatti taasifamu deeggaruudhaaf hundeeffama. Mana marichaatti ministeerri waamamaa olaanaa mootummaa Tasfaayee Baljigeen labsicha ilaalchisee ibsa gabaabaa kennaniin wixinichi hojiilee balaan duraa fi booda koomishinii hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa bu'a qabeessa taasisuu fi akkasumas hojiilee kana ga'umsaan raawwachuuf dandeettii keessoo dhaabbilee federaalaaf naannolee ijaaruuf qophaa'ee jiran. Labsichi gumaacha maallaqaa irratti qajeelfama ifa ta'e ka'a. Miindaa hojjetootaa, baankota, dhaabbileen faayinaansii, kennitoonni tajaajila baankii dijitaalaa fi dhaabbileen inshuraansii kaffaltii tajaajilaa kan akka kaffaltii liqii, tajaajila baankii dijitaalaa fi bu'aa dhaabbilee aksiyoonaa irraa argamuun gumaachuu qabu jechuudhaan ibsa. Gumaacha maallaqaa kun akka wixinee labsii kanaatti hooggansa balaadhaaf maallaqni ga'aan akka argamu mirkaneessuu fi gumaacha dameelee hawaasaa adda addaa irraa argachuu fi kan yaadameedha jedhan. Labsichi gurgurtaa tikeetii daandiiwwan xiyyaaraa, tajaajila sagalee fi daataa telekoomii, tajaajila paaspoortii fi viizaa, gurgurtaa dhiyeessitoota boba'aa fi kaffaltii heeyyama daldalaarraas gumaacha akka taasifamu ajaja. Kana malees gumaachi baajeta waggaa mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalotaarraa qooda wal madaalu akkasumas gurgurtaa oomishaalee tamboo fi alkoolii, tajaajila geejjibaa fi loojistikii galaanaarraa akkasumas dhaabbilee arjoomtotaa fi tola ooltummaarraa akka argamu tumamee jira. Seerri kun akkaataa dambii manni maree ministeerotaa baaseen dhaabbata yookaan dhaabbata maallaqa herregaa baankii murtaa'eetti walitti qabuun galchuu dhiisan irratti adabbii kan kaa'u ta'uu ibsa. Adabbiin kun maallaqa ijoo dabalataan dhala baankii kuufamee fi kaffaltii dabalataa 10% kan dabalatudha. Maallaqni walitti qabame kun hojiirra kan oolu yeroo rakkoon baajetaa deebii sodaan balaa adda baafamuu fi yoo balaan tasaa mudate rakkoon jiru saffisaan guutuuf kan oolu ta'a jedha labsichi. Kanaan dura miseensonni paarlaamaa hojjetoonni mootummaa fi galii dhaabbataa qaban irratti dhiibbaa uumamuu malu ibsanii turan. Yaaddoon kun keessumaa kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii gibira qabeenyaa amajjii 2025 kan lafa magaalaa keessa akkasumas faayinaansii lafaa fi gamoo irratti gibira haaraa kan jalqabe yeroo raggaasisedha. Gibirri qabeenyaa hojiirra oolchuun isaa qaama jalqabbii bal'aa mootummaan galii mootummaa guddisuuf taasisaa jirudha. Kunis fooyya'insa seera gibiraa gatii dabalataa baatii fi gibira eksaayizii gibira haaraa kan akka gibira magariisaa hojiirra oolchuu ni dabalata. Wixinee labsii hooggansa sodaa balaa irratti marii gabaabaa erga geggeeffame booda wixineen seeraa hojjetoonni miindaa qulqulluu ji'aa isaanii keessaa qooda isaanii akka gumaachan gaafatu sagalee guutuun murtaa'e qorannoo dabalataaf koree dhaabbii hariiroo alaa fi dhimma nagaa mana marichaatti ergamee jira. Gabaasni kan Addis Istaandardi.